Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixata onkololeessa 31 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Galchuma sannagaya ansora haala keettoo du'arraa sanitti hima koomishinii haqaa tokkummaa mootummoota akka amanii murtii addunyaa bulchoota Eertiraa balleessa gugurdoon himatu gaafate mataa oduu argamne keessaa tokko. Itoophiyaa keessatti hojiin turizimii walakkaatti gaccabuutu ibsameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti mormii gaggeeffame walqabatee hidhamanii ka turan namoonni 2,000 ta'an gadhiifamuun ibsameera. Gama kaaniin immoo gareen mirga dhala namaaf falmu tokko sababa labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsameen dhiittaan mirga namoomaa hammaateera jedha. Oduu booda gabaasa qabna. As Waashingtan DC keessatti kaleessa walgahii gaggeeffame paartileen 4 gamtaa tokko uummataniiru. Oduu booda fudhannee dhiyaannaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa gara soraatti deebina oduuf. Koomishinii haqaa tokkummaa mootummoota rakkoo bulchiinsi mootummaa Eertiraa qoratu akka mana murtii addunyaa wanjala addunyaa qoratu bulchoota Eertiraa balleessaan himatu gaafate. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota hajjii 7 duratti baas jedhutti bulchoota Eertiraa ganna hurnyaa 2 dabran irratti waan ilmee nama irratti hojjechuun uummata isaanii irratti hojjetan. Koomishinii tokkummaa mootummoota kunin mootummaan Eertiraa nama qabe as cobxee isaa dhabsiisu kaan huleen dhaanee gaargalchuu seer malee murtii hagi hin qabnetti muruu fi kaan walitti qabee hidhuufaaf jedhee balleessaa hedduun himate. Koomishinii wanjala mootummaa Eertiraa hojjeti jedhu kana Sheeyilaa Kataruuti ta'a durii koree koomishinii tokkummaa mootummoota taate miiloota isii 3 waliin qopheessite. Koomishinii kunin waan Eertiraan himatanii fi waan isa tolchuu malanillee harka kaawunsilii mirga tokkummaa mootummootaatti kenna. Itti gaafatamaan koomishinii suni Maayik Smiis himata kana koreen nagaa tokkummaa mootummoota harka mana murtii addunyaatti dabarsuu maltee jechuun yaada dhiyeesse. Hiriira mormii haganni tokko guutuuf deemuu jiruu fi labsiin muddamsuu mootummaa labsiin muddamsuu mootummaan G6 baase namni akka qara kaanii Itoophiyaatti dhufuu dhabuun isaa turizimii yookaan daawwii biyyisuunii laaffisuu isaa dubbatan. Akka Maartaa Vaandar Wulf gabaastuun VOA Finfinnee jirtettutti duri namni Itoophiyaa waan hedduuf dhufaatiin tun ammoo guddoo qaqallattee guddoo mu'atte jaalanne. Itoophiyaa kaabaa keessatti kan argamuuf seena qabeessa ka ta'e magaalaa Laallibalaa waggaa waggaan namoota 1,000 daawwata. Garuu mootummaan mormii baatileef gaggeeffame to'achuuf jecha torban 3 dura labsii yeroo hatattamaa waan labseef jecha daawwattoonni sodaattuumee baqatan. Laallibalaa keessatti daawwachiisuun hojii isaa akka ta'e Balaayina Mangashaa yeroo baay'ee baatii onkololeessa akkasii keessa daawwattoonni hedduun dhufaa turan barana garuu hin jiran jedha. Unfortunately, because of this current problems happening in some parts of the country. Sababa biyyattii hanga tokko keessatti rakkoon jiruu fi kanneen gara Itoophiyaatti maluuf karoorfatanii turan ni dhiisan jedhe. Balaayina akka jedhutti hojiin turizimii namoota Laallibalaa keessa jiran harka jireessaaf madda galii ture. Guutummaa hawaasaa miidhaa jedha. Biraam Van Loonsbrook sharaa qilleensaan guutameen Oromiyaarra balali'uudhaan beekama. Garuu labsiin yeroo hatattamaa ega labsame as dhibantoonni koo sodaa nageenyaa qabaniif jecha naannoo jeequmsi jirurra balali'uu didanii jedha. We don't have anything to do with potential land discussions because we pack the balloon and we are back. Waa'ee lafaa kan ilaaleen wanni mari'annu hin jiru. Sababiinsaas sharaan ittiin balali'uu lafarra ega qubatee booda deebinee kaana. Qonnaan bultootaaf isarra qubanneef lafa isaaniif jechuudha hanga tokko baafnaaf akkasitti namoonni nu waliin balali'an akka itti tolu goonaa jedhe. Itoophiyaan waggootii darban 10f lakkoofsi tuuristii suuta dabalaa ture. Mormiin Oromiyaa keessaa gaggeeffaman hiriirtotaaf humnooti nageenyaa gidduutti walitti bu'insa uumuudhaan du'a namoota 100 hordofsiisee jira. Kanneen hojii turizimii irratti bobba'an isa kan bara darbee wajjin wal cina yeroo laalamu hojiin isaanii harka 50 gaccabuusaa dubbatu. Hangi tokko labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluusaa simatanii jiran. Kunis mormiin dhaabbatee turistoonni deebi'anii dhufu abdii jedhuun.
Paartileen mormituu Itoophiyaa afur waliin hojjechuuf walii galanii kalee Waashingtan DC keessatti gamtaa tolfatanii walii mallatteessan. Gamtaa sochii biyyoolessaa jedhanii maqaa baafatan. Paartiin tunin Gimboot Sabaatti, Adda Dimookiraasummaa Oromoo, Paartii Uummata Afaarii fi Paartii Sochii Dimookiraasummaa Uummata Sidaamaa fa'a. Mootummaa ce'umsaa dhaabuu seer haaraa biyyatti bultuun baasaniitiin akka Itoophiyaa keessa uummati cufti qoodi qabaatu tolchuuf jedhanii walii galanii oduun duubatti deebin. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa bulchoota haaraa filachuu fi nama wal dorgomsiisee abbaan mo'atu torbaanumaan duubatti beekama. Dorgommii baranataan atileetotaa fi nama siyaasaa hedduutti irratti dorgoma. Namni filatam kun pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ittaanaa isaatiif dabalee nama torba tolumaa galatti filatamuuf deema. Jarii filatam kun federeeshinii kan ganna afran dhufaatiif bulcha. Warra hojii tanaaf dorgomu keessa atileet Hayilee Gebresillaasee, atileet Gazzaanya Barraatii fi atileetota Daanyaachoo Shifarraafaa fi nama hedduutti irratti dorgomu. Gamkaaniin ammoo atileetiin Itoophiyaa Maammituu Deskaa kalee maratoonii Firaankifoort, Roomaa Girmaa ammoo maratoonii Shangaay Chaayinaa mootaam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaan pirezidaantii haaraa filachuuf hurfoo jirti. Dubbiin biiroon qorannoo federaalii Ameerikaa FBI ammallee akka ergaan iimeelii Hilarii Kilintaniin ergamtu qoratamtu gaafatee falamaa hedduu uumuutti jirti. Hilariin ta'ammaa pirezidaantii Ameerikaa ta'uu fi paartii Demokiraat fulaa buutee dorgomuu jirtuun gaafa ministeer haajaa alaa Ameerikaa taatetti of eeggannoo dhabuun dhossaa mootummaa Ameerikaa iimeelii bilbiluu fi irraa erga baatee dhossaa mootummaa Ameerikaa labbaaftee jedhaniitiin himatan. FBI'n ammoo qorateetiin dhossaan mootummaa gugurdoon iimeelii Hilarii Kilintaniin alatti baatiin jirtuu jedheetiin taatullee dhiyootanallee kompiitarii ergaa dhiirsaa gargaartuu Hilarii Kilintanii irraa ergame akka irra deebi'anii qorachiisu taasisee Waayit Haawus tan irratti yaada kenneen FBI himachuufillee yookaan ammoo murtii irra kennuufillee ammatti yaada akka hin qabne dubbatanii ogeeyyoti hedduun ammoo yoo filannoo kaammaa kanatti oduun akkana gad ba'uun ammoo akka filannoo tan keessi seenan yookaan ammoo filannoo tan dogoggorsiisuu danda'a jedhaniitiin dubbachuu jiran keessumattuu iyyuu paartiin Demokiraati. Paartiin Rippaabilikaan ammoo tuninee dhossaa Hilarii Kilintan durii hojjechaa baate jechuun gammachuu isaanii dubbachuutti jiran. Gamkaaniin ammoo filannoon Ameerikaa dhiyaachaa deemuu jirti. Guyyaa torbaan tokko qofatti hafee nama hedduutti irratti dorgomaa baay'ee nama lamatti walitti hafee horii kanaaf gara $1 miliyoon hedduutti irratti baay'ee dureessi Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp horii fi $1 miliyoon 100 irratti baasee filannoon tun dhumachuuf deemuutti eegii jirtu kanatti eegumsillee akka malee jabaachaa deemuu jira. Oduun ammaaf qabnu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbati oduu mootummaa Itiyoophiyaa faanaan akka gabaaseetti mormii dhiyeenya kana biyyattii keessatti gaggeeffame walqabatee namoonni hidhamanii turan 2,000 ta'an barnootaaf gorsa egaa argatanii booda gadhiifamuu isaanii beeksisee jira. Gama kaaniin gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa keessatti hojiirra oole dhiittaa mirga namoomaa bal'inaa qabu geessisaa jira jedha. Tujubee dhiyeesse. Onkoloolessa 9 bara 2016 mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa kan waa hedduuf ulaagaa ifaa hin taane of keessaa qabu karakkoo mirga namaa dhaqqabsiisu baasee jira jedha gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch xiinxala seeraa har'a ifa godheen. Mootummaan labsii kana hambisuu yookaan ka labsicha keessa kaa'amanii fi faallaa seera sadarkaa addunyaa ta'an irra deebi'ee xiinxaluu qabaa jedha ibsi kun. Ibsi Human Rights Watch kun itti fufuudhaan waggoota darban keessa humnootiin mootummaa hiriirtota mormii 100 lakkaa'aman kan ajjeese kanneen 10,000 lakkaa'aman naannolee 2 bakka imaammata mootummaan baase irratti mormii dhageessisan keessaa to'annaa jala oolchee jira. Labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa haasaawwan mootummaan itti waliin galle baatilee ja'an ittaananiif biyyattii keessatti akka hin dubbatamne guutummaatti ugguree jedhu Human Rights Watchitti qorataa gameessa kan dhimmoota Afrikaa Felix Horn. Labsiin yeroo hatattamaa waraanni mormitoota irratti tarkaanfii akka fudhatu aangoo guutuu kennuunsaa immoo kanneen karaa nagaa mormii dhiyeessan innumaa bakkatti dhiphise. Labsiin yeroo hatattamaa Itiyoophiyaa ija seeraan maal fakkaata? Ibsi Human Rights Watch xiinxala isaa itti fufuudhaan labsiin yeroo hatattamaa kan waraana guutummaa biyyattii keessatti bobbaasee walabummaan yaada ofii ibsuu walga'uu guutummaan uggure kun seera sadarkaan addunyaa ajajurra ka daddarbe yoo ta'u haala jiruuf deebiin waraanaa kennamu akka dabalu taasise. Human Rights Watch tooftaalee humnootiin mootummaa dhiittaa mirga namaa ittiin raawwatan erga mormiin sun eegalee qabee galmeeffatee kan qabu ta'uu beeksisee jira. Labsiin yeroo hatattamaa sun caasaalee hawaasaa irratti odeeffannoo wal jijjiiruu, televiziyoona biyyootii alaarraa darban akka hin daawwatamne ugguruu,
daldalaawwan cufuuf paartileen mormituu sabaa himaa waliin akka hin dubbanne ugguruu of keessaa qaba. Mootummaan eeyyamuu malee hiriirri martinuu kan uggurame innaa ta'u hanga yeroo labsiin hatattamaa kun xumuramutti ajaja mana murtii malee waraanni nama hidhuu akka danda'uuf uggurri kun irra hedduun naannolee 2 qofaa otoo hin taane biyyattii guutummaa keessatti hojiirra oolee jira. Akka seera sadarkaa addunyaatti jedha ibsi Human Rights Watch yeroo labsiin hatattamaa hojiirra oolee jirutti mootummaan akka haalli isaa ariifachiisaa ta'etti mirgoota hanga tokko qofaa uggura. Tarkaanfiiwwan kun walabummaan yaada ofii ibsuu walga'uu dabalatee kan seera sadarkaa addunyaarra taa'erraa hedduu fagaatee jira. Mootummaan erga yeroo labsii hatattamaatii as namoota 1,600 hidhuusaaf daldalawwan 50 ta'an cufuusaa beeksise. Human Rights Watch immoo gabaasaalee hin mirkanoofne argateen ajjeechaan seeraan alaa jamaa walitti qabanii hidhuuf humnootiin mootummaa mana namaaf daldala saamuu isaanii ibsee jira. Erga sadaasa bara 2015 qabee naannoo guddicha Itoophiyaa Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa keessaa immoo erga adoolessa bara 2016 qabee hiriirtonni farra mootummaa hedduun hidhamuu ibsi Human Rights Watch kun tuqeera. Humnootiin mootummaa waggaa darbe kana keessa namoota 500 galaafataniiru. Onkoloolessa 2 ayyaana irreechaa Bishooftuu keessatti geggeeffame irratti illee humnoonni mootummaa gaazii imimmaansuuf jamaa irratti rasaasa dhukaasuudhaan namni walirratti akka kukkufu yoo ta'u hedduun du'uu isaanii gabaasi Human Rights Watch kun beeksiseera. Mormii sanaan booda ka'een biilsaalee mootummaa hedduun daldalaawwan dhuunfaa paartii biyya bulchutti hidhata qaban hangi tokko ibiddaan gubamaniiru. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa karaa sabaa himaa isaan akka gabaasetti namoonni yeroo hiriira mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan 2,000 ta'an erga barnoonniif gorsi kennameefii booda gadhiisamaniiru. Dhaabbati oduu Faanaa jedhu akka gabaasetti ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa tuuta oduuf akka ibsanitti tajaajilli gorsaa kanneen to'annaa jala oolan kanaaf kennamee jira jedhan. Dubbiimaan mootummaa Geetaachoo Raddaas torban darbe tuuta oduuf akka ibsanitti sagantaan gorsaaf barnootaa kun mootummaan namoota hedduu hidhaa keessa jiran kana akkaataa inni itti qabuuf deeggarsa kenneefii jira. Mootummaan kun mootummaa nama waballeesse mana barumsaa heera keessatti baratan galchee barsiisu tokkicha addunyaa keessa jiru ta'uyyuu hin oolu. Leenjii nama waballeesse leenjii nafaa walqixeessiti hojjechiisuufa danda'an warri wanjala hamaama hojjetu qofatti akka balleessaa ofiitti dabama. Tanaa alatti 7 fi 1 leenjisanii heera barsiisan akka jarii adabaaf amala baratu heera barsiisan. Hoogganaan garee mormituu Koongireesii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa miseensonni paartii isaanii 100 lakkaa'aman hidhamuu dubbatu. Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on, and in fact sometimes we don't know where they are detained. It's not a normal prison, you know. It's simply they are, for example. Nami hagi guddaan nam seeraan isaan gorsuu fi abukaatoo isaanii ka isaan fuula bu'ee seeraan isaan qarqaaruyyuu isaaniif dubbatu hin qabu. Yoo hedduu eessatti akka hidhaniyyuu hin beekan manuma hidhaa hin taane manuma hin taane keessatti fayyadaman eessatti hidhaman hin beekaman shaashmanneet fakkeenyaa fi mana sinimaa keessatti daawwatan keessan namidhan fulun fedhanin namidhan manidhaas heera qabeessa natti hin fakkaatu. Gama biraatiin immoo liigiin mirga namaa kan gaanfa Afrikaa kaleessa jechuun onkoloolessa 30 ibsa baaseen erga labsiin yeroo hatattamaa sun labsamee booda Oromiyaa keessatti yakka farra namoomaatu mootummaa TPLF'n geggeeffamaa jira jedha. Mootummaan yakka naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa jiru dhoksuuf jecha mala quunnamtii uummataa mara ugguree jedha ibsi kun. Ibsi kun itti dabaluudhaan liigiin kun odeeffannoon mirkanaa'in argateen Oromiyaa keessa namoota 1,000 ol yoo ajjeefaman onkoloolessa 8 hanga 30 bara 2016 yeroo jiru gidduutti lammiiwwan Oromoo 40,000 ta'antu bakka garaagaraa keessatti hidhaman. Godina Arsii dhiyaaf gama kibbaa keessaallee namoonni meeqa akka hidhamaniif ajjeefaman akkasumas toora bakkaawwan namoonni itti hidhaman jedhu waliin ibsi liigii kanaa tarreessee jira. Maqaa namoota hidhaman jedhee hanga tokkollee ibsa kana keessatti qabsiisuun baaseera. Liigiin mirga namaa ka gaanfa Afrikaa hawaasi addunyaa dhiittaan mirga namaa hamaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka dhaabatuuf irra deddeebi'uun gareeleen mirga namaa kan akka Human Rights Watchiif Amnesty International iyyataa turan. Haa ta'u malee hawaasi addunyaa tarkaanfii qabatamaa tokkoyyuu hin fudhatin jira. Liigiin mirga namaa kun hawaasi addunyaa ariifatee akka chaartarii tokkummaa mootummootaarra taa'ee jirutti haala isaa qoratee
mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii lammiiwwan isaa irratti fudhatu akka dhaabu golli nagaa eegumsaas tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Akkuma kanaan iyyata isaa gola nagaa eegumsaa gumii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa waajjira koomishinara olaanaa mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa koomishina mirga namaa Afrikaaf ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets akkasumas waajjiraalee beekamoo kan akka biyya Swiidin, Kaanadaa fi Noorweeyitti ergee jira. biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45. siyaasaa sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa jedhamu kaleessa as Waashintan keessatti walta'iinsa mallatteessameen hundeeffamuunsaa ibsamee jira. Dhaabbatoota siyaasaa arbanyoochi Gimboot Sabaat, Adda Deemokiraatawaa Oromoo, paartii uummata Afaarii fi sochii diimokiraasummaa uummata Sidaamaan kan hundeessame gamtaan siyaasaa kun kan mirgi uummatoota maraa kan keessatti kabajamuu fi taayitaa filannoo qabaachuun federaalawaa Itiyoophiyaa hundeessuuf qabsaa'u ta'uun ibsameera. Kana laalchisuudhaan dhaabbatoota sochii biyyoolessa Itiyoophiyaa hundeessan keessaa tokko ka ta'e Adda Deemokiraatawaa Oromootiif itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Leencoo Baatii namoon haasofsiiseera kuno. Obbo Leencoo dhuma torban dabreerraa paartiin keessan paartilee kabiroo sadii wajjin jechuun arbanyooch Gimboot torba akkasumas sochii diimokiraataa uummata Sidaamaa fi paartii uummata Affaar wajjin walitti dhufuudhaan gamtaa sochii biyyoolessaa Itiyoophiyaa jedhu hundeessee jira. Mee kaayyoo gamtaa kanarraa jalqabna maalin? Akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kana keessatti sochii diimokiraasiitiif mirgaa bal'atu deemsifamaa jira biyya guutuu keessatti. Sochii kana paartileenii fi ummatoonni gaafii adda addaa qaban kopha kophatti qabsoo kana godhaa jiru. Qabsoon kopha kophatti godhamu kun ija barbaachiseef yookaan immoo bu'aa barbaachise akka argisiisuu danda'uuf sagantaa gabaabaa fi dheeraa irratti wal ta'uu danda'an irratti wal ta'uudhaan qabsoo kana qindeessanii humna isaanii kuufatanii humna jiru hunda mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee IPRDF ta'e kana qabsoo bal'aa oofuudhaan umrii mootummaa mirga ilma namaa dhiitu nama ajjeesu nama hidhuu qabeenya biyyaa saamu kana gabaabsuu waan barbaachisu. Kanaaf humna qabsoo kuufachuudhaaf humna qabsoo jabeeffachuudhaaf ummatoota walitti akka hiiqan godhuudhaaf kana bira dabree ammoo kufaatii wayyaanee booda ammoo sirna nama hundaa ta'u sirna namni hundi wal danda'ee keessatti jiraachuu danda'u tasgabbiin akka jiraachuu danda'u wayyaaneen booda ammoo dhibdeen biraa balaan biraa kan dhufne ammumaanuu wal barataa wal ta'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf gamtaan kun akka bu'eerfamu godhame jechuudha. Mee gara tarsiimoo yookaan immoo sagantaa gamtaa kanaatti immoo adeemnu sagantaaleen itti aananii dhufan maalin? Sagantaaleen itti aananii dhufan biyya keessatti akkuma siin jedhe jaarmoleen kun qabsoo bifa adda addaa godhaa jiru. Warra qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru jira, warra qabsoo karaa nagaatiin hidhannoo maleessaan qabsaa jiran. Qabsoon kun hundi akka wal dhiitu osoo hin taane akka wal gargaaru ta'ee qindeeffamuudhaan mootummaa nama nyaataa wayyaanee kana umrii isaa akka gabaabsan godhuudha. Biyyi sun biyya argitee namoota uummata miliyoona 100 ol qabu argitee biyya rakkoon adda addaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu rakkoo biyya akkanaa kana yeroo tokkoon furuun hin danda'amu. Garuu wanti kun ammoo bakka tokkotti jalqabuma qabaa jechuudha. Jalqaba isaa goonee jechuudha. Kana jechuun ammoo qaamonni siyaasaa sochii biyya Itoophiyaa kana keessatti jiran hunda ammata jechuu hin dandeenyu kaafe baay'eetu jira. Jaarmoleen hafa siyaasaa hafan kabiraa ni jiru. Ummatoonni gartee kana keessatti hin jirre ni jiru. Kana ammoo dhawaataan mari'ataa gamtaa wal fakkaatu akka tolfannu abdii qaba. Wanti kun banaadha jalqaba malee cufaa miti ammas banaadha. Qaamonni siyaasaa adda addaa dhugaa jijjiirraa biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti barbaadan dhawaataan suutaan haasa'uudhaan sochiiniif gamtaan kun babal'atee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti mormaa jiran hundi keessatti arganii akka ija gaarii fiduu danda'utti ammoo irratti carraaqna jechuudha. Obbo Leencoo dhaabonni isin waliin gamtaa hundeeffattan kun keessumaa Arbanyooch Gimboot torba yookaan Arbanyooch Gimboot sabat kan jedhamu dhaabni siyaasaa qabsoo karaa waraanaa geggeeffamutti amanaa gama biraatiin dhaabni keessan Addi Dimokiraatawaa Oromoo immoo qabsoo karaa nagaatti kan inni amanu.
akkamitti toora kana lamaan walitti fiddanii gamtaa uumuu dandeessan, akkamitti kaayyoo keessa waliin deemsisuu dandeessu? Gaariidha, gaaffii gaariidha. Tooftaa qabsoo adda addaa walitti filatamuufi itti amanuu dhabuu otoo hin taane maaltu mijaadha, kamtu naa mijaa, kamitti aanjaa qabaa ka jedhurraa filatama malee gonkumaa ankaan qabsoo kana malee abadan hin godhu, ammoo qabsoo bifa kaanii malee abadan hin godhu ka jedhu sanirraa hin kaane. Qaamonni amma Gimboot 7 arbanyoochiin ati amma maqaa dhoofte kun ammaan kanatti isaan karaa qabsoo hidhannootiin mootummaa kanarra aanna jedhanii yaadu. Santu isaanii mijaa jechuudha. Nuti ammoo dammaqiinsa ummata keenyaa yoo laallu, qabsoo waggaa 40 ol goone yoo laallu, haala biyya keessa jiru yoo laallu, ammaan kanatti qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo maleessaa kamtu aanjaa nuu qabaa? Oromoon kam bira jira? Meeshaa tooftaa kamitti yoo dhimma bahee gartee injifannoo argachuu danda'a jennee yoo laallu, ammaan kanatti Oromoodhaaf waan lafa jiru yoo laaltu qabsoo hidhanne maleessaa yoo godhe Oromoon akka gabaabatti mootummaa kana jilbifachiisuu kuffisuu danda'a jechuudha. Kana ka jennu maali gamaagama jirurraa dammaqiinsa uummata keenyaa, walqabatiinsa uummata keenyaa, bal'ina lafa keenyaa, akkasumas ammoo jijjiirra Oromoo keessatti mul'atan, akkasumas ammoo jijjiirama meeshaa sabquunnamtii haaraa hawaasa keenya keessa seenan yoo laallu ammaan kanatti qabsoo keenyaaf kamijjaa ammaan kanatti qabsoo hidhanna maleessa jechuudha. Kun qabsoo hidhannootitti yoo amane nuti qabsoo hidhannu maleessatti uummata keenya sochoofnee bakka tokko gahuu hin dandeenya yoo jennu kun wal gargaara malee waan wal dhiituu miti. Wal gargaaraa jechuudha. Jarri karaa sanii yoo milkaa'u karaa kanaan milkaa'uu dandeenya jechuudha. Haalli qabsoo ammoo yerootu murteessu. Haala mootummaatitu murteessu. Aanjaan jiru yeroo hunda achi hin taa'u. Garuu asirratti obbo Leencoo kaayyoo yoo ta'e kaayyoodha. Qabsoon hidhannoo hin baasu jedhee namni qabsoo hidhannootti namanu yoo ta'e qabsoo hidhannootti namanu jechuudha. Qabsoo hidhannootti amana yoo ta'e immoo qabsoo hidhannootti amanaa jechuudha. Akka isin amma jettan kanatti tooftaadha jechuudha. Tooftaa geeddaruun ni danda'ama ta'a. Garuu akka kaayyootti qabsoo karaa nagaatti amanna jedheeti moo dhaabni keessan kan jalqabe akka tooftaatti amma kan nu baasu qabsoo karaa nagaati. Yoo ta'uu dhabaate immoo jijjiiramuu danda'a akka jedhudha. Kana lamaan keessa mee adda naa baasa? Tokkoffaa kaayyoon keenya qabsoo hidhannoo yookaan ammoo qabsoo nagaati miti. Kaayyoon keenya bilisummaa uummata Oromooti. Kaayyoo miti tooftaan meeshaadha. Meeshaa dhimma itti baatu jechuudha. Kaayyoo kan isiniin jedhe obbo Leencoo dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf qajeelfama non-violence movement sochii waraana hin hirmaachifne lola hin hirmaachifnetti kan amanan jiru. Kan gara biraatti immoo amanan jiru. Innani akka kaayyootti jedhu itti gala isaa sanamtuu hin ta'in toorri ordoftan yoo karaa nagaati ta'e fakkeenyaaf kan biyya kanaa yoo laalte yeroo Maartin Luuter King geggeessaa ture baases nyaates karaa nagaa geggeessina kan jedhudha ka qabatanii ka'an jechuudha. Akka kanaatti yeroo laaltan dhaabni keessanii karaa nagaa geggeessina kan jedhu immoo kan qabatee deemu yoo haalli isaa deemsisee karaa nagaa yoo haalli isaa didemmoo qabsoo hidhannoos kan filachisu ni jira jechuudha. Akkuma jedhe amantii miti namni amantiiyyuu hin jijjiiraa kun amantii miti waa tooftaadha kamtu mijaadha. Nuti qabsoo bifa kamuutu hin kabanya. Qabsoo paartileen ummatoonni godhan hunda ni kabanya. Filmaata isaaniis hin dinqisiifannaa jechuudha. Namuu waan isaa mijaa'uu fi aanjaa itti qabutti qabsoo godhaa jechuudha. Kanaaf nutis ka jedhaa jirru ammaan kanatti haala ummata Oromoo yoo gamaagamnu sadarkaa qabsoon ummata Oromoo irra ga'e yoo laallu ammaan kanatti qabsoon hidhanna maleessa ummata keenyaaf bu'aa qabaachuu ni danda'a. Ka jedhurraa kana filannee jechuudha. Kanaaf deebiin waan kanaa aanja. Gaaffiidhuma kana wajjin wal qabatee eegaa gamtaan kun uumame booda miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti namoonni yaada adda addaa kennan gaaffiilee dhiyaatan keessa tokko kan arginu addii dimokiraatawaa Oromoo akka kanatti dhaabota Oromoodhaa ala ta'an waliin gamtaa tolfachuu danda'a taanaani warra toora waraanaatiin deeman yookaan immoo warra duula waraanaatiin deeman waliin gamtaa tolfachuu hin danda'a taanaan maaliif adda bilisummaa Oromoo faa waliin gamtaa hin tolfanne maaliif dura dhaabota Oromoo wajjin gamtaa tolfatee gara kaanitti hin ceene kanneen jedhanii gaafataniif qeeqan ni jiru. Isaan akkasiitiif deebii maalii qabdu obbo Leencoo? Gaafii gaarii dagalatoomii tokkoffaa gamtaan duraan tolfanneef gamtaa Oromooti. Warra abashootaa kanaaf warra kibbaa wanti tursiifneefu
waan kana haga jalqabne waggaa tokko ol waan kana onni tursiifneef dura moonaa Oromoo tasgabbeessuu Oromoo walitti hiiksuun barbaachisaa waan ta'eef waan kana lafarra bunne jechuudha. Kanaafuu ammaan kanatti jaarmaa Oromoo 4 walitti dhufnee qindoomina qabna jechuudha. Gaafa waan kana goonus jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa keessa jiran hunda xalaa barreessinee kana godhuuf deemna jenneef isteeppii jiru hunda beeksifnee goone jechuudha. Kanaaf gamtaan nuti jalqaba uumneewu qindoomini nu jalqaba uumneewu ka Oromooti. Oromoo san uumnee labsamee jira bakka hundatti ibsi kennamee jira Oromoon quba qaba. Torbaanii walgahii isaa wajji goona bakka bu'aan kenna jechuudha. Gamtaan kun uummata Oromoo quubseera moo hin quubsine waan biraati. Akka barbaachisutti deemeera moo hin deemneen waan biraati. Kana alatti garuu gamtaan jalqaba akka uumamu barbaanneef irratti carraaqne booda qindoomina uumneewu gamtaa Oromooti jechuudha. Isaan achi keessatti ammoo jaarmaan Oromoo kamuu ammoo jaarmota biraa wajjinis waa uumachuun mirgi isaa tikfamaadha jechuudha. San irratti hundaa'uudhaan jaallan keenya jaarmaa Oromoo biraa hoogganan xalayaadhaan beeksisaa otoo wanti kun isin biraa hin gahin addunyaa hin labsamin otoo wanti kun mallattaa'inuu guyyaa tokko dura gara keenyaa xalayaa barreessine jechuudha. Wanti hojjennu professionally hojjenna jechuudha. Amantummaan keenyaaf fedhiin keenya uummata Oromootiif kabajaa jaarmaa Oromootiif qabnu gara keenyaa wanni dhiphatu tokkollee hin jiraatu. Kan wajji wal qabatee gaaffiin kabiraan ka'aa ture immoo Boleencoo sooshaal miidiyaa irratti nuti amma warri biyya keessaa qabsoo geggeessaa jirru jedhu warri sooshaal miidiyaa irratti yaada dhiyeessan mirga Oromiyaa kabachiisuu bilisummaa Oromiyaa kabachiisuu bilisummaa uummanni Oromoo hiree ofiisaa murteeffachuu kabachiisuudha kan nuti jirru. Kanaaf amma utuu waa'een Oromiyaa gadi hin dhaabbatiin dhaabota biraa waliin tokkummaa hundeeffachuun qabsoo isa kanatti danqaa tahaa jedhanii kanneen qeeqan jiru. Isaan kanaafoo deebii maalii deebistu? Gaariidha. Gaafiin kun gaafii ture gaafii dullacha qabsoo Oromootitti bara dheeraaf gufuu ta'ee qabsoon kun paralaayiz godhee qabsaa'ota hedduu akka addaan fagaataniif qabsoon keenya bakka tokkotti akka bishaan ciisee akka shamiyaafu godhan keessaa tokko. Har'a qabsoon uummanni keenya godhaa jiru Itoophiyaa keessatti godhaa jiru. Itoophiyaa keessatti saboota adda addaatitu jira. Oromoo keessa saboota adda addaatitu jira. Oromoo maal barbaadaa argitee waan fagoo jiru otoo miila tokkoon kaasin osoo taakkuu tokko fuuldura hin deemin achi dhaqnamu achi hin dhaqnu irratti gartee wal mormuu jechuun deemsuma sanuu hambisuu jechuudha. Har'a waan goonu har'a goona. Waan boru goonu boru goona. Waan iftaan goonu iftaan goona jechuudha. Kanaaf ammas dibeetiin kuni kadhumaa hin dhaqnamu hin dhaqnoo jette imala isa jalqabaatu hin eegaltuu jechuudha. Kanarratti hidhamuu jechuun qabsoo kana qancarsuu ta'a. Diskoorsii amma jiru kana keessatti I think namni keenya kana keessa baay'ee fakkaata. Nu hunduu jaarmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo tokkollee uummanni Oromoo akka gabroomu hin barbaadan. Mirgi Oromoo akka saba biraatiin yookaan ammoo mootummaa biraatiin sarbamu hin barbaadan. Qabeenyi Oromoo akka gartee halagaadhaan saamamu hin barbaadan. Waan guguddoo harka 99 ta'an irratti walii galla. Kanaafuu waan asitti nafa keenya darreessee nu laamshessee nu teessisu dhiifnee waan guguddoo 99 irratti walii galle waan baay'ee godhuu dandeenya. Nuti dibeetiin sun gurratti hin kenninu jechuudha. Kabaruu ka iftaanii achi kaa'annee kasanii gadi haa hojjennu jenna dhaamsi keenya kana. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinis hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.